السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو فيا ويا بقى جراتني ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. مسجد إربودات مو إبروسي مسجد إربودا كان أرتو ما كسجر ما جرو كنا. ما شاء الله تبارك الله. إذا قاف جلك أبو موفي أمي غرا غرمان سايد دودا. إذا قاف جلك أبو مو أكان الفاتحة دوان أرمغ فكاتو غروك إيرو فكرو تشومينان من قدوتا في هيون أرمجل جيران تشومينان waan itti kaan murannoodhaan arma ga'uudhaan nama gammachiisanii hedduu na gammachiisanii an gammadeetumaan viidiyoo isaanii kanallee biyyarraa kan ergame kan ammoo yaada irratti kennachuu barbaade rabbiin isaaniif haa kennu qabeenya gaarii isaaniif haa kennu fayyaa isaanii rabbi haa kennu laattuu harka sharrii adeemtuu miila sharrii rabbiin laattuu laaltuu hunda rabbi irraa haa qabu rabbi nagaa isaan haa godhu waan sharri fakkaataa isaanii deemtuun darabbi irraa haa oolchuu kheyri isaaniif deemtuun darabbiin isaan biraan haa ga'u rabbi isaan haa gammachiisu warroota garee kan qindeessanii hojii kan armaan gahanis warra hojjetanii qaama isaaniitiin waan kan armaan gahanis hunda isaanii ajirii isaanii guddaa rabbi haa godhu akkuma gaa nabiyyullaa Ibraahim masgiida kaabaa rabbii jaalate jaaree ajirii argate san isaanis ajirii warra kaabaa argate san akkasuma isaanis warra masgiida jaare ajirii argate rabbi isaan haa godhu ajirii guddaa rabbi isaaniif haa kennu bobbaa gala isaanii rabbi gaarii haa godhu bariin barii nagaatti haa ta'u barri bara nagaatti haa ta'u aduun lixxe kan nagaa taatuuf kan barii kan nagaa ta'uufi egaa bagaa jiraatanii ummanni keenya of jijjiirraa tarazaquu biyyaa baana rizqii mataa keenyaa janii biyyaa bahanii garuu mataa isaanii qofa osoo hin taane yeroo sabni rakkateef dirmachaa fi biyya ofiitiif yaadaatii ahlii ofiitiis fayyadaa masgiida biyya isaanii keessatti rakkate hunda bakka adda addaatti ijaaraa qeerroo akkatti kheyri hojjetaa jiran kana rabbi kheyri isaanii yaade yaaddatu kheyrumti isaan hojjetan kun isaaniif kheyri haa oolu rabbiin isaan halaalu jarahmataatiini baganuuf jiraattanii yoo sun nu jiraattan rakkoon meeqanuuf furamaa jirtii walumaanuu beennaa kana kana jennee hunda addunyaa irratti ibsuun barbaannu garuu qeerroo biyya kana keessa jiran harka dhibbarraa dhibbatti khaasan ilmaan oromoodha ilmaan islaamaa warra kheyri hojjetuudhaan baay'atan yatiima bakka arganitti akka nyaatanii dhugan godhaa nama daare uffisaa kan beelee nyaachisaa masgiida jige hunda ol qabanii ijaaraa ulamaa'ii qalbii gammachiisaa ulamaa'ii tokko tokkollee kan mana hin qabne taa'eetuma kitaaba qaraasu jiru warra gargaareedha akkaan nama gammachiisanii akkaan nama abdachiisanii rabbiin isaan nuuf haa jiraachisu hamtuu rabbi irraa haa qabu rabbi nagaa isaan haa godhu fedhii isaanii rabbi galmaan haa gahu rabbiin waan isaan biyyaa baaniif hunda rabbi haa kennuufi kan ilmaan qabus ilmaan isaatii wajjin kan qabnes rabbi haa kennuufi baga jiraattanii baga yeroo kana geessanii sin galateeffannaa jechuu barbaadeeti galanni keessan bilisummaa ta'u umriin keessan dheeraa ta'u jireenyi keessan gaarii haa ta'u baga jiraattanii fayyaan keessan haa baay'atu wallahi hedduu nama gammachiiftanii maashaa Allah tabaarakallah inni biyyana akkanatti hojjetaa jiran biyya keessattis ammoo waan hojjechaa jiru walumaanuu daawwanna maashaa Allah hedduu nama gammachiisa egaa maashaa Allah tabaarakallah warri biyyaatis humna isaaniitiin kana kan hojjechaa jiran inni biyyanaa bil maallaqa walitti qabee kana bitaa jira isaan ammoo humna isaaniitiin akkatti hojjetaa jiranii rabbi isaaniifis ajirii haa lakkaa'u humna isaanii tana rabbiin guyyaa boru warra itti boonu isaan haa godhu warra guyyaa boru fuula rabbitti ittiin gammadu rabbi isaan haa godhu warra fuula rabbitti ittiin gammadu rabbi isaan haa godhu rabbi isaan haa najahuu qabeenya gaarii isaaniif haa kennu fayyaa gaarii rabbi isaaniif haa kennu warra ammoo asittii jiran kan qabeenya isaanii baasanii baatii baatiitti erga argatanii masgiida kan akka xumuramu itti yaadaa jiran kennaa jiran hunda rabbi isaaniif kheyrii fi kabaja jaalalaa fi umrii dheertuu rabbi haa kennuuf kiisa isaanii guddoo rabbi haa godhu bobbagala isaanii rabbi nagaa godhu rizqiin itti haa yaatu fayyaan itti haa guddattu rabbi isaan haa guddisuu rabbiin hafiza alquraan haa godhu kan ilmii qabu rabbi hafiza haa godhu kan ilmii hin qabne rabbi haa kennu baga jiraattanii yeroo kana geessanii egaa jiraadha hedduu nama gochi isin godhaa jirtan waan akka nama gammachiisu waan akka nama abdachiisu kan abdatan rabbiin isin haa badhaasuu rabbiin bakka jirtanitti dallaa kheyri isinitti haa jaaru irra deebiidhaan rakkoo ammaa jirru kana keessatti tahee ummanni keenya masgiida kana oofee armaan gahee ammallee rakkoo jirtu walumaanuu beennaa akka rakkoo kanaaf ammoo oromoon bakka jirtanii masgiida kana xumurtan kabajaa isin gaafanna jechuu barbaadeeti warri lillaahi barbaade namni jiru yoo jiraate masgiidni kun akka daddaffiidhaan xumuramu warri keessatti ilmi barsiisuu barbaades akka itti fayyadamu gochuudhaaf manguddoonni ulamaa'iin garagaraa bakka hundaa jirtan
yaada irratti kennitanii akka qeerroo waan kana armaan geesse gargaarta jechuu barbaadeeti. Egaa kun dhaamsa kiyya, dhaamsa mataa kiyyaati, fedha mataa kiyyaati, yaada mataa kiyyaatiin bahadhe. Egaa maaliif jennaanu qilleessa deemaa jiru kana du agarru masgiida kana armaan geenye akka xumurru godhuu barbaadeeti yaadi kiyya. Baga jiraattan baga yeroo kana geessanii fayyaan keessan haa baay'atu, umriin keessan haa dheeratu. Masgiidni kunis masgiida aanaa Arxummaa Fursee ganda Arxummaa keessatti argamu, rabbiin isaan haa jiraachisu. Qeerroon kuni bakka hundatti ummata khayrii hojjetaa jiruu fi ummata khayrii oolaa jiru, ummataaf yaadu. Yeroo takka yoo yatiimni daaree jan uffisaati, yoo beelee jan nyaachisaati, namni hoosate jan wallaanaati, rakkoo ummata isaanii furaati, nagaa biyya isaanii yaadaati, nagaa biyya isaanii jaalataati warra arma ga'eedha. Ammallee immoo masgiidni ulamaa'ii keenya irra jigee, ulamaa'ii keenya masgiida malee jiraataa jiran jedhanii yaada kana qindeessanii masgiida ijaaraa jiran. Rabbiin irraa jaalatu, rabbiin isaan haa jaalatu, rabbi khayrii isaan haa yaddatu. Egaa akkasuma qeerroo fi qarreen manguddoo fi hayyoonni arma jala jirtanis hundi keessanuu ajirii guddaa rabbi isiniif haa godhu, fayyaa rabbi isiniif haa kennu. Warra immoo masgiida kana xumurama isaa argee keessatti illee salaatu keessatti illee qara'u rabbi isin haa godhu. Nuuf jiraadhaa, oolmaa gaarii jenna. Xumuradheen jira dhaamsa kiyyaa. Warri gargaarsa barbaaddanis hooggantoota isaanii arma jala jiran waliin qunnamtanii gargaarsa godhuu dandeessan jechuu barbaadeeti. Ijoolleen jajjabduudha. Ijoolleen wanni kun lafa qullatti gaafa hadiidii bu'uu fi gaafa bulu kun bu'uu agartanii nama ajaa'iba jechuu. Ni xumuraman fakkaatu garuu xumura bira ga'ee jira. Yerichi yoon hanqise malee inshaallah rabbi jemmoo hin hanqisu. Rabbiin warra khayrii dalagu khayruma dabalaa fi warra waan kana dalagaa jiran hunda rabbi khayrii haa dalabaluuf, qabeenya isaan takka baasan dhibbaanti deebisaafii jira rabbiin isaaniif haa guddisu, rabbi isaan haa guddisu. Fayyaa ta'a, oolmaa gaarii jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.